ani wanni hundi ka isii namni nan beeku jettiin arrabsitiimi isii namni nan beeku bakka ano jedhu namni beeku jettee ana dhistee abbaa kiyya sarrabsiteemi ani immoo lookishiinasi bilbila madaami ijoollee kana lamaan ni beektu natti fakkaate dubbii seeraa takkaan immoo maxxansitanii guyyaa dhumatti guyyaa eega isaan lamaanuu biyya tokkodha Dubaay kana kan jiraatanii gidi isheen jalqabaa ishee xiqqittii sana kan amma yerumti immoo Bareeduu yookiin immoo maqaa ishee lammaffaa hin beeku akkuma argaa jirtanii dura wal dhiisanii turanii gidi isheen immoo hundumtuu carraadhaa bakka minaanii fi bishaan ofii jiruudha ashama harka kun irratti kabajamtoota taana liitu beeskalee irratti argamtan jirtu bakka jirtanitti naganaa qeessanii fawaayyatu jecha egaa maal isinii dhaama egaa shamarran keenya ijoolleen namoonni akkanaa jechuudha gin isheen jalqaba hin barbaadu jettee ofumaaf gadhiistee jedhanii yaa huni beektu seenaa isaanii yaani sirrumattan beekaa ijoollee kana sirrumattan beeka jechuudhaan jalqaba Dubaay kana yeroo jirutti sirrittan beeka seenaa isaanii haa ta'u malee rakkinaa fi waa hundumaa wajjin dabarsanii waliin ta'an ingiriireen hundumtuyyuu ireen harka rabbii jiraa jiru miti kanaafiyyuu isaan waliin ta'anii gargar gabaaniin boodatti ishee tana fuudhee yaa ta'u malee isheenis immoo kan carraa ishee eeggattu yaa ta'u malee asitti biyya kana keessatti dhugaa dubbachuuf waa tokko isiniif dhaama namatti darbanii nama arrabsuun akkasumas ulee arraba ulee rammoo arrabatu sirritti eenyu qaba jechuudha biyya kana keessatti ni beektu hundumti keessanuu nama arrabsite taanan afaaniin nama saayiti dabarte taanan dhugaa dubbachuuf waa tokko gaafii takka malee hidhamtaa jechuudha biyya kana keessatti kanaafuu isheen naaniisisaa bakka isheen jirtu reenan beekaa namoota walitti naqaa ilaalaa dhugaa dubbachuuf isaanii ishee waa biraa jiru garuu miidiyaa kana fayyadamuun isaan ijoolleen nama walii galanii jiraatanii osoo ta'ee isheen hin barbaadu gin namoota oduu nama walitti akkana siin jette jedhanii viidiyoo kukkutanii walitti isheetti erganii sanis akkasitti wal lolchiisa jiru jechuudha garuu immoo isaan waan akkanaa kana dhaga'uu dhiisanii jireenya isaanii walitti fufan wayyaaf namoonni biraatuyyuu waan namni walitti nama naquudhaaf waa biraa jedha garuu ati hin dhaga'in siyyalee waa dubbachuuf dhaga'uun qabdooti waan namni sun fideesitti waan osoo ija keetiin hin argin waan isheen jettu beektanii kukkutanii kanaafiyyuu oduu namaa dhaga'uu dhiistanii jireenya kee jiraattan jireenya namni tokko jireenya nama sanii jiraachuu hin danda'u garuu isheen dhiisee nagahee naan taanii jettee erga dhiiste isheenis hiree biraa barbaadatti tunis immoo eerumte walitti taa'uu isu namni keenya bakka inaaffaa keessattuu maaliif akka ta'e hin beeknu bakka waan hundaafiyyuu dhugaa dubbachuuf doon keessa gadi fageenyaan dubbadhee yoo ijoollee baay'ee natti qayyama jechuudha garuu maaliif akka ta'e hin beekne inaaffan jechuun yoo anu sin hin ga'u inni naafina dhugaa dubbachuuf amma fakkeenyaaf bakka erga dhiiste boodatti nama tokko ergaa hin barbaadu jettee isheen amma erga isarraa adda baatee dhugaa dubbachuuf anuyyuu waan hin beeku isarraa gargar baatee waggaa turtee inni erga hoggasuu deebi'ee Dubaayitti isheen garuu waggaa tokkoo fi waggaa lama teechee deebite Itoophiyaa yoo waggaa tokkoo fi waan ta'e teechetti kan deebite jechuudha micayyoon tun inni garuu hoggasuma deebi'e kanaafiyyuu waliin taanee wal dhiisanii ani garuu waan akkana kana haasa'uun barbaadu waa yaadha manaa fi abbaa manaa garuu namoota biraatiif illee akka barumsa ta'uuf nama tokko erga dhiistaniin boodatti dhiistan osoo hin dhiisin garuu gorfachuu waan badaa tokkorraa deeffachuu abbaa manaa kee jechuudha abbaa kee arga abbaa manaa kee yoo ta'e hanga dhumaatti wajjin dhaabbatta hin gorsitaa waan badaa sanarraa gorsitee deebistaa jechuudha garuu kanan ta'u taanaan khalaas erga gallakkiste inni siree isaa barbaadatu ati siree kee barbaadadhu kana dubbiin malee akkana siin jettee kana jettee micayyoo aarsaniiti uummanni kun bismaa
Kanaafuu waan kana oduu garaa na walitti fidanii kana hin dhagayinaa isinii jechuu barbaade. Namoonni akkanaa yoo jiraatan isinii galee maaliif dhiiste akkanan gootu sirraa fudhatte abbaa manaa kee micayyoon dhiiste hin barbaaddu. Namni immoo tuttuqee maal godha micayyootti qabsiise. Na kana micayyoon arrabsite. Isheen amma poolisiitti waametan qabsiisaa jechaa jirti. Dhugaa dubbachuuf dhuguma immoo hin qabsiisti. Namni iqaamaa qabdi. Isheen amma iqaamaa hin qabdu mana madaamii hojjetti. Ittimtee arraba qofaaf poolisiin biyya kanatti nama qabuu danda'a jechuudha. Arrabni keechan namatti akka hin dabarre. Eenyumaayyuu maan taane. Eenyumaayyuu. Dhugaa dubbachuuf sagalee waraabbadheen qaba jettee hiisisuu dandeessi. Biyyatti irree bilooggootii galchuu dandeessi jechuudhaan beekamu. Kanaafuu dhiirota ofitti hin cufini obboleewwan koo sadis dagattee jiraattu. Tunis immoo tidaar ishee namni garuu maaliif akka ta'e hin beekamu miqeenyinati. Kanaafuyyuu abadan inaaffaa gaarii miti. Cubbuudhallee inaaffaa waan nama goone hin qabu ilaala. Inaaffaan waan nama goone hin qabu. Lubbuu nama baasisa isaa waa baay'ee nama godha jechuudha inaaffaan. Inaan akka inaaffaa cubbuunis hin jiru. Kanaafuyyuu inaaffaa dhiisaa warreen inaaftanii jechuudha. Dubartoonni keessattuu inaaffaan baay'eetu natti fakkaata. Dhiirarra dubartiitirra inaafa. Kanaafuu ijoolleen tun dhugaa dubbachuuf osoo beekanii namni walitti araarseet akka bakka ishee waan hin barbaanneef walitti araarsee akka isaa wajjin hin jiraatan godhu malee gargar baasuudhaaf akka seexanaa gidduu seenanii gargar baqa akka isaa wal lolan akka isaa wal dhaban gochuun sirrii miti. Namni keenya dubartoonni keessattuu bataamitti shokshaakka dhugaa dubbachuuf dura wajjin haasofnaa nagamaa wajjin haasofnaa jette maa dhiiste jedhuun saniin maa dhiiste dhanii itti tuqu. Micayyoonota nama bakka haartee miira keessa galtee arrabsite jechuudha. Arrabsite sagalee ishee waraabbatte ishee kinoom nan qabsiisaa jetti. Osoo zimbittee erga dhiisteen boodatti odoo zimbittee hojjetattee uumanuu madaamii jettee TikTok irra baatee iyyuu maafi faayida dura afe waan ta'eef. Kanaafiyyuu waan akkanaa kana mudannoo akkanaa kana yoo qabaatan namni biraatuyyuu waan akkanaa kanarraa of eeggannoo godhaa isiniin jedha. Biyya kana keessatti arrabaa miti dhugaa dubbachuuf. Amma fakkeenya bakka beektu sirriitti xinqaaqee barbaachisa biyya Dubaay kana keessatti. Nama arrabsuun konkuma hin ta'u. Kanaafuu nama arrabsinaa ragaa waan tokko ragaa agarsiifadhaa malee nama arrabsuu nan akkanan godhaa maaliin godhaa namni sagalee nama waraabbata. Sagalee si waraabbatanii qoricha sii qotu ati hin beektu kana. Gabbachuuf. Kanaafiyyuu akkanuma jettanii nama arrabsinaa irreecha nutti hin cufinaa isiniin jedha. Dhugaa dubbachuuf ani yeroo nan Dubaay kana dhufu beektanii kan nu fidde jechuudha. Dallaaltuun daa'ima isaanii jetti adaraa waan asin kursu jetti dhugaa dubbachuuf isheen illee hidhamtee baate balaa daa'imatii yeroo jalqaba dhufu jettee biyya kana sirriitti xinqaaqee ture. Ani osoo hin beekin akkan ta'e bakka seenaa ishee iddoo nutti himte waa baay'ee irraa baranne. Kanaafiyyuu biyya kana keessatti seerri arraba irratti baay'ee cimaadha. Kanaaf rukuttaallee wayya malee arrabni baay'ee matifuudha. Kanaafuu namaan illee ta'ee maal eenyuun illee ta'ee walitti buunan ragaa agarsiifadhu yookiin immoo bakka nama sana akkanan godha miidiyaa irratti baatee arrabsitee iyyite hin ta'u. Dhugaa dubbachuuf sagalma si waraabbataniituma poolisiitti bilbiluu isaan booda mana hidhaatitti gagga'usi godhu. Kanaafuu namni tokko waa'ee arrabaa waan akkanaa kana dhiisaa isiniin jedhaa. Egaa yeroo baay'ee beektanii waan akkanaa kun sirrii miti. Inni afaan bakka beektanii yaa'u hin jira garuu immoo dhiise jette ofii kiyyaaf fiqaada kiyya dhiise jette micayyoo san maatii fi arrabsuu hin qabdu. Inni akkana isiniin jedhaa. Egaa waaqayyoon walitti yaa araarsu waanuma hundaafiyyuu namoonni akkanaa waan akkanaatirraa inni affaa akkanaatirraa
dhiisaa ani afaan gaarii miti sin jedha turtii gaarii qabaadhaa birjoo biraatiin angortee nuti